Ashama harka fuunee nagaa siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Alamtuu nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa fagayyaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii siniin jedha hunduma keessan nagaadha. Nagaa kootti aansuudhaan hordoftoonni amantii Islaamaa akkami Ramadaanni akkami tsoomni siniin jedha dursa waan ta'eef akkami siniin jedha warroonni kiristaanas tsoomaa jirtu waan ta'eef sinis akkami siniin jedha jabaadha. Egaa nagaa kootti aansuudhaan laayikii sheerii godhaame viidiyoodhaan hojjechuudhaaf ka'e kana laayikii illee sheerii godha akkasuma koomentii irratti illee yaada qabdan barreessamee hordoftoota kiyya. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo gidduu kana miidiyaa kana gubbaarra deddeemu baay'ee isaa argaa jirra. Maqaa nama tokkootiif shamarra biyya Arabaa jedhamnee bakka tokkotti waamamaa jirra jechaadha. Maqaa maaliitiif nam tokkootiif nama hunda miti baadagee waan ta'eef. Maquma nam takkittiidhaaf namni kun hundi shamarra biyya Arabaa jedheetu maqaa nudha jechaadha. Yaa shamarran keenya keessattuu warroonni nama onlaayinii irraan jaallattanii qaama saalaa keessan kana fuutanii jaalallee keessanitti ergitani akkasuma warroonni viidiyoo kooliidhaan nama eenyummaa isaan beenne maalummaa isaan beenne jalaa kaaftee wajjin qullaa kee haasoftu siif dhaamsa tokkoon qabadha dhaggeeffadhu gurra kana yoo qabaatte. Gurra maalii qabdu miti warroonni waan akkasii godhan safara akkanaa kana hin jiran safarri isaan jiran safaruma baalaginnati isaan jiru jechaadha. Safara gorsaan hin jiranii maqaa keessaniif maqaan nu badaa jira dhaggeeffadha. Maqaa shamarran akkanaa kanaaf maqaan shamarree hunda maqaan naamaa jira. Shamarra biyya Arabaa jechaan matbaqa keessadha kan nu oollu. Uffannee fataa jennee hin deemnu matbaqa keessa oolla. Hojii hojjenna. Hojii keenya yoo hojjenne yoo xumurre hin deemnee rafna. Onlaayinii gubbaarra teenyetoo viidiyoo waraabuu hin jiru nu bira. Ani waan tokko na dhibe keessaa qufaan na qabee jira. Yeroodhuma kaameraa kana of fuuldura keessanii kaameraa kanaan of waraabdanii ofirra deebitanii of ilaaltanii waanuma waraabbattan ilaallattanii erga waraabbattanii ho'i waraabbattan miti ilaallattanii waanuma ishii fakkaattuu ilaallattanii namatti erguudhaan dura jechaadha. Amma kunoo walii gadi yaasaaru icciitii keessan takka sirii isaatu maanni maqaasaayyuu eenyuun abbitii yookaan immoo viidiyoo keenya gadi lakkisaa jedheen. Bajaajii viidiyoo ishii irraa fudhatee waarratee maal godha sitan bajaajii naa bitee jedheen. Amma kashii yoo bajaajii bituu baatte viidiyoo san maal godha xoob godhee waarratee tiiktookii fi feesbuuk irraa walii gadi yaasee achirraa sirbisiisaa oolu. Yaa ijoollee teenya yaa shamarran isin kabaja qabdu. Dhugaa rabbiiti innumti si fuudhu sunu odoodhumaanuma siyyuu fuudhu ta'e silaa inni si fuudhu itti sirraa nyaatee ta'u sirraa galuu fi ittiin maqaa si balleessuu fi abbaa manaa siif hin ta'u. Garuu yeroodhumaa naa ergisiin jedhu maaluma gocheetti ergita. Mee of jala laali maal baatta an akkamiiti maalan jettan viidiyoo waraabdanii too namarratti ergitu. Maali yaa jarana maal taata maa maqaa nu nyaattu maali aadaa qabna safuu qabna bar maal akkatti qullaa dhaabatanii too miidiyaa irratti wal baasa. Ishiin amantee itti ergite inni immoo fuudhee waarratee miidiyaa irratti baasa. Ijoo shamarrachaan nu jechaan bar kabaja ofitti godhuu qabna bar. Si fuudhu kaa ati kabaja hin qabdu dubartii kabajamtuu miti bar. Dubartii kabaja qabdu jechaan dubartii qaama ishii kana dhofkattu dubartii qaama ishii kana sattarattu har'a eenyummaa isaa xumbeettu viidiyoo qullaadha wajjin hin teessee haasofta. Inni viidiyoo qullaa si waraabbata. Isaan booda poostii si godha yoo ati waan fedhii isaa guutuu fi baata. Kanaaf akkanattiin maqaan nu badaa jira.
obboloota kiyya maal taatan yoo foon keessan kana dadhabdanii nama jaalattan ta'e nama jaalatta sana viidiyoo waraabdee itti erguu kee dhiisi too'e galii totteeru yoo asi fuudhu ta'e inni maal si fuudhaa miti an akkanaa kun nama fuudhu bara an akkanaa kun si fuudhuudhaaf miti yeroo hundumaa miidiyaa kallattii hundumaaniyyuu gorsi isinii laattama hin fudhattanii hin dhaggeeffattanii kallattii baay'eedhaan gorsi shamarroota keenya warri dhiironni gaggaariin gorsi isinii laatu in erginaa viidiyoodhaan wajjin hin haasa'inaa nama hin beekne tokko jedhanii gorsi isinii laatu isa maaliif fudhan yoo asiin dhageessan asiin gadi naxxuyi maali gurri keessan gingishaadha aboo maqaanu nyaattanii maal taatan rabba araara isaa isinitti haa buusu dhugaa rabbii araara isiniif haa buusu ani isinin abaaru maqaanu nyaattan bee tokkuma har'a maqaan keenya tokkuma bee warroota gadi jedhee hojjetatuunis maqaa isaanii tokkuma ta'e bara kana ofiisatti tarannee waan kana ijoollee namni qofa yaa rabbii kiyyaa daa'ima xiqqishuu gaafa kun daa'ima xiqqishuu ta'anii xiqqool jabaannan dubarri haadha birattu uffata hin baafattu haadha biratti haadhuma keessaa gadi baate kana biratti abbaa biratti uffata hin baafattu anammaa maali barri akkanaa gurra qabatee to'an akkana nama baasu dhugaa waaqayyo dubarri akka maali waan ta'e maal jedhu qofaa heegaree nyaate maal jedhu heegaree nyaate ta'u dubara maal takkana godha ijoollee maali barumsa akkanaa kun aboo nurraa dhaaba waan akkanaa nurraa dhaaba viidiyoon ergina maqaan hin nyaatina kuni waan seeraan alaati warroonni waan akkanaa gootan seeratti dhiyaachuu qabdu ammaan booda seeratti siin dhiyeessina kunoo beekadha viidiyoo fi waraabdanii too eenyumayyuu taanan eenyumayyuu amantee waarratti ittiin ergin oggaa waraabdu sanis immoo viidiyoo waraabdu sanii mee laalladhu maal akka baattu mee of ilaali viiduma waraabbatte sana irra deebii too laalladhu ani itti ergituyyuu miti bara ofii keetiifuun qaanofta ofii keetu ofuma keetiif of qaanofta maali waan haaraa baattamoo inni waraabisii ergisuun jedhu sunis waan haaraa miti inni birrii kee takka lama sadii jedhee sirraa guuree waarratee gurguc godhee nyaata sisin fuudhu simmoo akkasumatti si gata yoo ati birrii kee erguu baatte immoo viidiyoo kee ol darba siin jedha gaaf sana too viidiyoo sanaan na jalaa ol baa jettee waarratee isa dhufkachuudhaaf jecha kana birrii keet nyaatamta yaa shamarran keenya waan akkanaarraa of eegaa waan akkanaarraa of eegaa amantiin qabdanii warra waan akkanaa godhu kan dhugaa waaqayyochaadha amantii kamtu si iyyama kana amantiin qabdu haadaan qabdu safuun beektu haadhaaf abbaa keen kabajju miidiyaa irratti baate nama hin beekne eenyummaa isaa hin beekne kana fuutee qixxuuf viidiyoodhaan ergatuuf akkasa godhaa quba kana waan akka kanaa nyaachuun akka nama jibbisiisu maali uummanni akkanaa uummanni safuu wallaala shamarran keenya safuu wallaaltan dhugaa waaqayyo safuu wallaaltan nama jibbisiistan jechaadha wanta akkanaa sirrii miti waan akkanaa kana irraa of eegaa barbaachisaa miti yoo foon keessa sin daddarbe galaatii heerumaa bakka kana xaaxaan hin qabne kana waaqni isinitti mufata dhugaa rabbiiti waan har'a hojjettan kana isinitti faradama firdiidhaaf teessu wantumti har'a hojjettan kun guyyaa boruu firdiidhaaf jechaadha atis yaa isa dhiira yaa isa baalage yaa isa safuun beekne yaa isa aadaan beekne yaa isa obboleettiidha dubartiin takka obboleettiidha haadha jechaadha qaama haadha kee kana qullaa dhaabbachiista jechaadhaati an keessaa gadi baate haaraan baattu ishiin ati viidiyoo waraabsiste sunis yaa baalageennan sis firdiin sitti dhufe kanaafuu suma kana jechuu barbaade hordoftoota koo waan dhaggeeffataniif galatoomaa yeroo gaarii na qabadha isiniin jedha isinittiin dheeressu taalloon na qabee waan jiruuf yeroo gaarii qabadha.